Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetii nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma kaleessa mana qulqulleessaa ture samoona kana isiniin jedhee viidiyoolee waraabee ture. Akkuma argaa jirtan kun hiqaawwan gaggatame jechuudha kunniin akkuma argaa jirtan jechuudha hiqaa namaaf kennamu jechuudha kaartoonii watti naqee kun kaartoonii meeqa kaartoonii 8 irraa kanaaf immoo kun akkasitti hiqaa feestaalii keessatti illee guurre jechuudha akkuma argaa jirtan kana jechuudha hiqaa hedduudha jechuudha hiqaan akkuma jiru kanatti jechuudha hunda isaatti guure jechuudha akkuma argaa jirtanii kun kanani gatamu jechuudha akkuma argaa jirtanii kunni saayinoota isaan hin barbaannedha kunis akkasuma wantoota isaan hin barbaannedha kunis kan isaan hin barbaanne wantoota hunduma isaa kan isaan hin barbaannedha jechuudha niitiin kan hin barbaanne saayinoonni kun as keessas ka shoorbaa guddaan ka shoorbaa kun saayinoon asirrattis jechuudha kun dallaa faasii wantoota garagaraa dheengaddas gadi guure ture kalees dheengaddassee hardhas narrafaatan ture jechuudha guyyaa meeqa narrafaa ture siiniyaawwan kun jala san jijjira kunniin immoo akkuma beekamu kun annoo kanniin mafaraa nyaata qorrisiisuun sanneen jechuudha innaa kana madadeen gadi guure jechuudha mana san keessaa dhugaa dubbachuudha fi ijoollee waanuma waa hin hojjenne wayiitis namatti fakkaata nama gazee tokko jechuudha kanaaf kanan akkasitti keessaa gate jechuudha akkuma argaa jirtanii hundi isaa kaartoonitti amma ganaa namaaf geessama garuu kuni hin badu jechuudha badiisa hin badu kaartoonitti erga nam'een boodatti immoo makiinadhaan namaaf geeffama jechuudha warroon harka qalleeyyiidhaaf hundi isaatu dhugaa dubbachuuf addasiidha booyi isaan hin barbaanne jedhanii malee hiqaa hundi isaatu dhugaa babbareedadha jechuudha wakni hiqaa caccabee miti jechuudha hundi isaa hin barbaannu kan hin barbaachifne jedhanii raa'atanii gataa jiru jechuudha innaa kana fakkaataa isiniin jedha obboloota koo kanaafi shiniiwwan amma jalan naqe shiniiwwan anata baay'eetu jira jechuudha shiniiwwan kan gaggatanii burcuqqoota mana akkasii kanneen jechuudha innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo akkuma argaa jirtanii maal hojjetti ijoollee shamarran biyya arabaa jedhanii maqaan balleessan jechuudha nuti waan hojjetnu dudduutti nuti oolu kanneen hojjechaa oolla jechuudha akkuma argaa jirtanii kana hojjechaa jirra jechuudha mee namoonni akkanatti garuu hundumti keenya iyyuu hin beektanii namumti keessattuu gizee ramadaanaa kana ijoolleen biiziin taa'an jiru hoo warra ijoollee hin soomne ta'e malee jechuudha hundi keenya biizidha jechuudha እና ከናፍ ሞ አመኩሎ አለ ውጪ ሶንታኔ ግቢ ኬሰ ጎዴትኒነን ቦሩሞ ነምቲች ፉዴራአቴ ነማጌስ ጀቹዳ ከናፍ ቡሌዋን ኮይ ነሞኒ ጆለን ቢያረባ ማሎ ጀቲ ጆለን ቢያረባ ማል ጎቴተኒ ዱጋ ዋቀዮኒ ስንታ አርጎት ነው ዋን ብራንጀር ስኒፋውል ካውን ዱጋ ረቢ ነማ ቤጎቱ ነማ አርገ ጀቹዳ ጆለ ተኩ ኑ ቤካን ኬሰቱ ጆለን ቢዮርማ ጅራል ስርት ኑ ቤኩ ጆለን ኢራ ጀቹዳ ኬሰቱ ወሪ መነ መዳሚ ደቀኒ ቤካን ጀቹዳ ከነ ሁንደ ኬስ ጉሩ ማልፊ ነማ ወሊኒ ወት ካን ጎርተት ኮባኬ ጎርተ ጀቹዳ ነማ ወሊን ጉሩ እንደንደሶ ቹ ማገለቲ እና ከሰስኒ እንጀ ሆርዶፍቶታ ኪያ እና አኩማ አርጋ ጅርተኒ ቱኒሞ አብዲ ሳኒስ ኩኖ ዱፌ ጅራኒ ቪዲዮ ወራባ ጅራ isheenis dhuftee jirti kaamona isheen ribshumaaf deemti bar naan biraatiif hin deemtu la inna isheen ribshaadhaaf deemti jechuudha akkuma argaa jirtan kaa'e kanaaf ijoollee nama arrabsitan illee arraba xiqqaadhaa isiniin jechuun barbaada akkasuma qimamochee mana madaamitiin qimamochee mana madaamii waaqayyo umrii keessa isiniif haa dheeressu dhugaa rabbi waaqayyo umrii keessa isiniif haa dheeressu obboloota koo dhugaa hedduu takkan isin jaaladha hunda keessanuu dhugaa rabbii maaliifi akkaataa itti jiru anaafi isintu beeka jechuudha anis nan beeka isinis hin beektan jechuudha kanaaf immoo waaqayyo umrii keenya nuuf haa dheeressu hunduma keenya fuuyi jabaadha abdiin kutinaa of hin dadhabsiisinaa jecha namaa fi gocha namaa hin dhagayinaa isin kaayyoo keessaniif karoora keessan qofa galmaan gaachuuf yaadaa namoota baay'eedha namoonni baay'ee waan namaan jedhanii kanaaf gocha namaatiif jecha namaa osoo dhaga'uu baanne waanuma baaneef kaayyoo baaneef karoora baaneef hojjennee isatu irra bareedadha isatu milkeessuu danda'a jechuudha kanaaf jennaan hin ifatina waa hojjetan tokkotti hin dadhabina hojjedhu maaliif fayyaa waan qabduuf jechuudha
oifattee madaamin akkasii yoo jenchaa oollee isaan illee nutti aaruu danda'u jechuudha. Maaliif qarshii ofiitiin hojjisiifachaa jiru waan ta'eef dirqama keenya hojjechuun beeknee jechuudha. Kan baaniif hojiidha malee ta'in taa'u fi miti waan ta'eef dirqama yeroo amma fakkeenyaaf yeroo ramadaanaa dhugaadha dalagaan hin baay'ata eenyumaattuyyuu hin baay'ata jechuudha. Bakka danda'uudha ji'a tokkicha kana waan ta'eef dandeechee obsitee darbuudha jechuudha. Malee akkasiin dalagaa natti baay'atee hin hojjedhu ani maalidha ani Itoophiyaan galuu barbaada ani maaliin ta'uu barbaada gaafa jennu ofumaa keenya ofitti gufuu taanii hafnaa jechuudha. Kanaaf jennaan waan hojjetan tokko irratti kaka'umsa qabaadhaa, ijjannoo qabaadhaa, abdii godhadhaa. Bakka nan hojjedhaan eenyu gadi jettee hoo hojjette inuma of jijjiirtaa wanta of hin jijjiirre tokko hin jiru jechuudha. Boru immoo har'a yoo gad jettee bulte boru ol jettee jiraattaa jechuudha. Gadi qabattee gaafa har'a mataa kee gadi qabattee gaafa hojjetattu gaafa tokko immoo ol jettee akka namaatti fataa jettee deemte jechuudha. Kanaaf gad jennee buluu qabna. Mana namaa gad jedhanii buluu qabu. Waa hunda isaa danda'anii badaallee gaariillee danda'anii dabarsuu qabu saniin jedha obboloota koo. Kanaaf maaliif jedhee gorsa kana sii kenne beeksetanii maaliif nama tokko soo ta'e daa'ima wajjiniin dadhabee kana san jettee diduu danda'an. Ani garuu bakka maaliif waaqayyo haa galatoomuu fayyaadha kan hundumaa dabarsaadha waan fayyaa naa kenneefiin kanas hojjedhee daa'ima kanas qabaa miti bakka danda'uudha jedheetumaan bakka yeruma fi koo barbaade gaafa ati gaarii taate dhugaa rabbi jarri gaarii sii ta'u gaafa ati badduu taate sitti badu dhugaa dubbachuun odoo amma ani badduu ta'ee ifadhee daa'ima isaanii kana ifadhee hojii isaaniitti ifadhee qaata biyya nagalchuusii yookiin qaata ofirraa na baasu garuu bakka natti hin dubbatamu sababa natti hin dubbanne beektanii anumatu bakka waa hunda ofii kiyyaa beekee hojjedhaa okkee bakka nan hojjedhaa nuyyuu hin jedhaa waan kanas hin goone ishii bakka waliin hin jedhaanii nan godhaa odoo isaan na ajajina waanuma hunda godhee eegaa bakka sababa saniif sa'aatii barbaade rafee ka'ee sa'aatiin barbaade hojjedhee sa'aatiin barbaade suuta jedhee hojjedhee namni maa kana goote naan jedhu hin jiru. Sababii isaas akkuma nammas niin jedhe waan beekaniif jechuudha. Haala keessa jirus akkasuma anis akkan waan isaaniin daddarbine daa'ima isaaniin daddarbine waan na beekaniif jechuudha. Kanaaf gaarii ta'aa isiniin jedhe yeroo hundumaa ati nama osoo hin taane ofuma keetiif gaarii ta'iitii jiraadhu gaafati gaarii taate namillee gaarii sii ta'a. Waaqayyo kee birattis hin jaalatamta jechuudha. Isiniin jedha obboloota koo dhaamsa kiyya immoo isa kanaadha anillee galata waaqayyoof fudhadhee jira. Yaa hojii arabaa hin dhumtuudha ammas immoo wantoota na hafeen hojjechaa jira jechuudha. Jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru isin kabadaa warra chaanal kee akkuma haarawaa taatan sabskraayibii gochuudha maamila keenya ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee wal baarsinitti miidhuma kanaan immoo turtii gaarii isin jedha. Baay'ee isin jaaladhaa hunduma keessanii.